barbaade jechuudha. Dhimma dhiheenya kana miidiyaa hawaasaa fudhatee namoota gurguddaa qaanfachiisee namoonni akka miidiyaa jibbantaa isee dhimma guddaatu deemamaa ture. Keessayyuu dhimma kiyyaa fi dhimma hawaasaa jidduutti waan baay'eetu deemamaa ture. Sabni na jaalatu, sabni na kabaju, kan na gammade, kan natti muufate, akkasumas kan na gorsee fi kan waa tokkollee hin jedhin kan dubbiin gira itti galee callisee taa'e baay'ee jira jechuudha. Isarratti namoota na qunnaman dabalatee, namoota na anaasaanii, namoota na gorsanii, namoota natti ka'anirraa madaalee gamaggamee gamaa fi gamanatti waan qabadhee isiniif dhufe tokko jira. Egaan dubbii yoo baay'isan dubbiin baay'atteef harretti fe'u jedha Oromoon. Amma dubbii takka takkaan akkana dubbii akkanaatu akkana ta'e jennee keessa seennee zarre wanti biraa dhalatuu danda'an illee miira kiyya dhoorguu dadhabuu danda'a jechuudha. Kanaaf maaltu gongore ka jedhu viidiyoo tokko hojjedhee jira reef YouTube irratti gadhiisee eenyutu dharaan maqaa kiyya xiqqeessee eenyutu mootuu dhugaa qaba kan jedhu viidiyoo san irraa laaltanii hubachuu dandeessanii. Yoo amma takka takkaan keessa deemee viidiyoodhaan ijoollee shamarran Arsii kallattiin jedhee arrabsisuun yoo jiraate anatu isiniif adabama jechuudha. Hundaafuyyuu dhugaa fi dhara viidiyoo san qabadhee waan amma yoo isinii dhiyeesse yeroo dheeraa fudhatu gaafata. Zirzirii keessa seenanii gamana gamas jedhanii xawalwaallachuu fakkaata yookaan warwaachuu fakkaata. Amma walumaa galatti ani kanin dubbachuu barbaadu warwaachuu yookaan immoo haqa kiyya naa kenna yookaan haqa keessan hoodhaa yookaan akkana ta'a akkas ta'a miti. Ani saba bal'aa irraa dhaladhe dhiifama gaafachuu dhufe. Dhiifamni kiyya immoo akkamitti jechuu dandeessan. Namoonni gariin injifannee harka kennachiifna jechuu dandeessan. Akkasii miti. Wanti dhiifama gaafachuuf na kakaase guddaan ani Arsicha ilma Arsiiti, Arsii irraa dhaladhee maatii safuu fi duudhaa qabu irraa dhaladhee haasaan ani namoota na arrabsan irratti deebisee haasee sun Arsii madaaluu ilma Arsiitirraan eeggamu safuu Arsii keessaa nama baasa jechuudhaan koomentii bana haasaani. Safuu Arsii keessaa nama baasa jechuudhaan gorsaa fi anillee taa'ee gaafa of ilaalu dhugaadhaan miidhamee jira. Miidhama kiyya san garuu miidhama kiyya san keessa kiyyatti dhiisee haasaa safuun eegganne namoota badaan nama balleessa jedhan. Siigalee namoota badaatu namoota argitee guddinni isaanii gaarii hin taanetu gariin gareedhaan wal ijaaree waasaappiidhaan hin beekarra ga'ee jira. Uummata garee waasaappiitiin wal ijaaree miidiyaa irratti sa'a 24 viidiyoo kiyyaa fi suuraa kiyya fayyadamanii arrabsaa turan wajjin xiqqaadhee gadi bu'ee arraba safuu isaan eegganne. Kanani takkaa yeroo namni jedhuyyuu itti saalfadhu ofii kiyyaafu maali kun ilmoo safuu hin qabne namaan jechaa ture. Akka ani haasaa saniif kaka'u na taasisanii afaanii waan badaa na baasanii jechuudha. Wanti badaan afaanii na bahe akka ummanni jedhu san osoo hin taane ani namoota kallattiin na arrabsan san irratti xiyyeeffadhee afaan badaa dubbachaa ture. Walumaa galatti hawaasa koo bal'aan Arsii dabalatee Oromoon kutaa 11 afaan an haasa'e suni eenyumaayyuu akka hin madaalle ofii kiyyaa amanee waan jiruuf ani garuu kallattiidhaan nama tokko irratti yoo namoota dhuunfaa malee kutaa irratti xiyyeeffadhee waan hin jirreef namoonni isinitti fakkaati. Rakkoon qabu amma namoonni ani waan isin arrabse yookaan kutaa Arsii saba bal'aa kana ummata warqii ummata addunyaa irratti warqii fiduu osoo hin taane akka warqiititti ilaallamu kanatti qeesse isinitti fakkaatee fi namoonni bakka ani ittiin na beeytan san biraa na dhabdan akkasumas ammootu namoonni lakkireedii namoonni dhuunfaa kun si balleessuuf waan kana godhanii si balleessanii haasaa si madaalli keessaa fuudhanii hin balleessite naan jettan haasaa keessanii fi kabaja keessan hunda itti amanee sinii galee hawaasa bal'aa na jaallatu kanaaf jedhee kan na abaare kan nan abaarre akkasumas hawaasa bal'aa safuu duudhaa keessan balleesse an ilma Arsee ta'ee jechi sun na keessaa bahuu waan itti gaabbee jiruuf hawaasa bal'aa kana taa'ee osoo hin taane dhaabbadhee dhiifama gaafachuu barbaada. Ammootu dhiifamni gootummaa fi hayyummaa ta'uu waan itti amaneef malee injifatamuu sodaachuu waan jedhu sun akkana keessa hin jirre amanuu danda'uu qabdanii. Hawaasa koo bal'aa ummata Sikkoo fi Mandoo keessattuu ummata Sikkoo fi Mandoo ummanni Arsiin ani akka Arsii tokkotti Arsii warqii ta'utti amana. Shamarri Arsillee shamarran keessattuu kabajaan
jaalala qabdan adaba qabdan adabni keessan sun akka jiru sirritti waan beekuuf duraanis waan beekuuf gaafa haasa'usan illee haasaan sun isiniin ilaallatu garuu waan isinitti fakkaateef ani mootu dhugaa keessan isiniif galchee hawaasa koo bal'aa ummata Arsii shamara ta'ee dhiira ta'ee dhiifama isin gaafadhee jira. Dhiifama wanti caalee jiru dhiifamni gootummaadha. Dhiifama guddaa naaf godha hawaasa kiyya. Namoota na dogongorsiisan ammallee dogongora isaanii jalaa hafee jira. An akka nama dhuunfaa tokkotti kan ammoo kan godhuuf hawaasa na jaalatu hawaasa na kabaju gammachiisuudhaaf wanti hawaasa ofii gammachiisu caalaa nama gammachiisu hin jiru. Maaliif jennaan hawaasni bal'aan Oromoo maal jedhee mammaaka? Hawaasni sitti jiguu mannaa gaarri sitti jiguu wayyaa jedhan. Sinii galee kana gaafa jedhu maatii gaarii qaba. Amma akka dhuunfaa kiyyaatti maatii gaarii qaba. Haasaa fakkeenyaaf samoona fayyadame san namoota dhuunfaa haa ilaallatu malee fakkeenyaaf shamarran na arrabsitu wasakoota akkanaa ajoota akkanaa kan jechaa ture suni hawaasa akkan ilaallanne irra deebi'ee isin beeksisa. Isumaayyuu afaan kiyya keessa jechi beesun anuu yeroo deebi'ee of dhageeffadhu na jibbisiisa dhugaa isinii mataana. Maaliif haadha urgooytu obboleettii urgooftu maatii urgooftu gosa urgooftu ganda urgaayaa fi Oromoo urgaa irraa dhaladhe. Assalaamu alaykum. Wanti ilma namaa ta'e hin dogongorre hin jiru baay'ee. Dogongora san immootu obsa yeroo dheeraa obsitee wanti tokko yoo as nama ga'e afaanii waa nama ba'a. Maaliif jennaan obsi daangaa qaba jira keenya. Namni amata tokko guutuu taa'ee gaafa si abaaru lakki har'a baratanii har'a ifatanii dhiisanii bor ifatanii dhiisanii jettee gaafa as si ga'e waan jettu wallaaltu. Nama ajjeesuun maalirraa dhufa jalqaba irratti? Nama ajjeesuun maalirraa dhufa jedhan? Nama tokko obsitee fi gaafa obsisuun daangaa sitti darbe shayxaani si dogongorse nama sana ajjeefta. Achi booda erga ajjeeftee booda yoo mana hidhaa seente yookaan immoo qabamte hin gaabbita deebitee maaliif ajjeese tuffadhee dhiisuu qaba ka jedhu fa'a nama keessa dhufu. So anillee ilaalcha akkasitti waan laaleef ummata koosikoof mandoo ummata kabajamaa ummata warqii irra deebi'ee isin saba kabajamaa saba jaallatamaadha. An duras saba kabajamaa jaalatamaa ta'uu keessan nan beeka isinitti isin buune waan isinitti fakkaateef ani yoomiyyuu sabaaf kabaja qaba miti sabaa miti an namni nama yoo ta'e namummaa namaatiif kabaja guddaa qaba respect ilmaan Oromootiif ani akka argitan kanatti jiruu kiyya keessatti nama rabsee hin beeku jiruu kiyya keessatti daangaa namaa darbee hin beeku jiruu kiyya keessatti haasaa safuun na keessaa hin bahu ani yoo xiqqaate yoo danda'e saba kanaa sagalee wayii ta'u yoo hin dandeenye immoo matama kiyya bakka buusee qoosa adda addaa fayyadamu ummata bashannansiisu kana ture. Hawaasni kiyya kanaan na beeku kaleessa gaafa arrabaan na arguu natti muufatte. Hawaasni baay'een yaa reedii simatu haasaa sanaa se'e. Ustaazonni baay'een simatu haasaa sanaa se'e gaafa naan jedhan hin qaanfadhe dhugaa rabbii. Maaliif jennaan naan hin madaalu hin beekaan sirritti. Haasaa naan hin madaalle dubbadhe kanumaan isin jedha hawaasni kiyya kabajamaa fi jaalatamaan namoonni amma boodas na arrabsitan ani isinirra laalu barbaadan abaara barbaadan dhiisa ani saba kanaaf jedhee waan barbaade waan godhuuf sabni kun ani lafa ta'ee fi isaan nama ta'anii yoo narra deeman mirga guutuu qabanii jechuun wanti saba caaleen jiru wantummaan nuti jiraachaa jirruuf saba kanaaf jenneet dhugaa dubbanna taanaan so amma akkuma viidiyoo arrabaa mummuranii gamaaf ganamaan facaasaa turtan san dhiifama kiyya kana fuutanii namoota natti muufatan biraan akka naageessan kabajaan isin gaafadha jechuudha. Hundi keessaniyyuu namoonni yaada qabda yoo jiraattan daqiiqaa muraasaaf yaada gaggabaabaa isinirraa fudhaa. Galatoomaa ulfaadhaa na of kolchaa arrabbiif jecha isinii dhiise isinillee yoo dandeessan rabbii keessanii jecha naa dhiisa yoo mootu naa dhiisuu baattanillee ani ofii kiyya dhiisee jira. Ani isin naa taatan ani isinii ta'uu baadhullee yaada keessanii jedhee ustaazi keenya so galatoomaa ulfaadhaa kabajamaa I love you all nama hundaa isin jaalladha. Ani namummaa keessanitti amana malee maalummaa fi qabeenya fi maaliin nama madaalu an namummaan nama madaala nama ta'eetiniin akka namaatti yaadda taanan ani namummaa kee qofaas si madaala ulfaadhaa kabajamaa gastii namoonni seenuu barbaadan daqiiqaa muraasaaf yaada keessan kennadha. Namoonni muufiin irraa qabaattanii keessa keessanitti wanti hafee jiraatellee yoo jiraate rakkoo miti yaada keessan bilisaan ibsattanii waliif qulqulloofna jechuudha. Inumaayyuu an akka shari'aa saniin godhe dhugaa rabbii maaliif shari'aan guyyaa sadii ol walitti muufatinaa jette. Shari'aan guyyaa sadii ol walitti muufatinaa jette.
By the way, maatiin kiyya maatii sheekatti ani Redwan Adam Sheek Abdallah jedhama. Maatiin obboleessi kiyya ustaaza akaakayyuun kiyya ustaaza. Waan akkasitti amananatu xiqqoo ustaaza miti malee jechuudha. Guyyaa sadii sadin geenye alhamdulillahi rabbil alamin sila rabbiin dhiisu garuu amma rabbiin dhiisa jedheen abana. Gastiin maana dide dhiiro ayyee kotta seena. Toma warri kennaa nu kennitan. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Redisha. Oh, bannatin yani amni kono dheenyu makana bare sport ille jalqabe beeta hidhadhee dhufuu barbaada waan ta'eef baga baatee deebite. Wallahi thank you. Namni dhiifama gaafatu sodaa osoo hin ta'in namni beekumsarraa dhiifama nama gaafata. Kun hayyummaadha. Wanti ummanni kan keellee sirraa barbaade kanuma akka ati nama gaarii ta'e fi akka ati nama arrabsine miidiyaa irratti waan si beekaniif ummanni kunis sitti mufate.